Deemmoo mukeetti dhuma iyyuu gurguree dhaqee yaalamee deebi'a. Gara kootii waa tokko tan isin irra barbaadu hin jiru. Warri kushiinaa namaa keessa dhaabattanii warri diyaaspooraan illee lafaa biyyatu biyya faranjii ta'e kaballaatu dhibe malee dhiiticha hin kabalamtanu hin dhiitamtanu malee isinis sarto bal'aadhuma hojjettanii cabbii keessa deemtanii kuma nu gubaa keessa deemnu cabbii keessa deemtanii taaksii ooftanii sa'aatiidhaan inumaayyuu warra biyya faranjiirra warra biyya arabaa wayya. Cabbii keessa deemtanii sa'aatiidhaan hojjettanii waan qabdan na bira dhaabattanii akka yaalamu na gootan ilmoo kootti deebiftanii rabbiin ilmoo keessan du'aanii miti jireenyaan ilmoo keessanitti rabbi addaan isin hin baasin. Warri kushiinaa namaa keessa dhaabattanii ijoollee biyya arabaa kushiinaa madaamii keessa dhaabattanii boossanii rabbiin naa kadhattanii kan hin qabne liqeeffattanii kan qabdanu sabbata keessan irraa eeggattanii utuu isinitti እንትናዱ የሚድም ማለቃቲ ማለቅ ደቀሊት ገረገም ነን ቤካ ሻንኩን ያለሙ ቀባ ጅራቹ ቀባ የተኒ ረቢ ሲና ጅራቺሱ የቸሲኒ ፍንቀቡ ገለቶ ማን ሲኒ እንጀራ ቪዲዮ ጀዴ ስለፈሲኒ ካ ፉልፋዳ ፈያነ ሲኒ እንዲብን ወንተን ጀዱ እንጅሩ ፉልፋዳ ገለቶ ሲኒ እንጃለዳ ነሞታ ሸንጃ አብጀቻ mata kiyya wantan jibbuufis hin jiru wanni deeme waan laafaa miti ana ta'ee fanjala dhaabadhe malee ergin gaafa mana kootii gadi bee gara biyyaa galee biyyarraa kaasee turkii dhaqee turkiidhaa kaasee biyya galee biyyarraa dhufee as ga'utti wanni deeme qallaalii miti na jilbeeffachiisudha. Dhukkuba taana na jilbeeffachiise malee wanni na jilbeeffachiisu hin jiru baay'ee geessanii abadan ilmi namaa na jilbeeffachiisu. Tuni jilbeeffachiise ammas duula kan biraa kaaftu taananis I am ready ingiliffaanii kana godhe jechuudha. Geessanii abbaan barbaade yoo iyyaa oolee iyyaa bule ana waarak musammaa wallaahi na jilbeeffachiisu. Wacame in argineesi waan siniin galee tokko abdii keessa achuwaan waan jaatu na argineesi indeemtu mana yaala turkii anna iyyuu cufaana fayyiseera hin jiraatu. Ammas takka ture. Waan maaliif yaalan Oromoo isin gowwoomse maallaqa keessa nyaate mana dhugaatii irra naannaa jira. Maal yoonni kaddeema? Naa kenne miti Oromoo. Oromoon naa kenne miti yoonni kadde maali? Nan du'a jedhee yoonna dhukkubuun koo barannaan dhukkufadhee jennaa dhukkufadhee miti maal fayyaatti makiinaan bitamaan jiru? Mamma rakkoo qaama. Bakka naa bilee lama naa kennu uummanni Oromoo yoon barbaade makiinaan bitadha yoon barbaade qoraan bitadheen itti qabsiisee itti seenee gubadha. Yoon barbaade mana dhugaatii miti akkanan godhe ani sila ajandaa maruu nan beeka ifa mana godhaati inni kuffanne akkas ta'e turkii dhaxxaba hollattu inna kun jee iyyuu cufaa qoricha naa kennee rabshaan naa kenneennaan dhugeen fayyeen jee iyyuu cufaa jedhee ay siluma iyyuu soba eenyu sobdu ta'e wallahi tiktokitti tiktokitti yung gaafa kallaqamtu akka waan namichi tiktokii ana kallaqe akka waan ana ammareete kallaqeeti. Wallahi hojjechuu miti akka waan na ammareete kallaqeeti. Akkasii micciiraman yeroo barbaade akkana micciire iyyisii dalaan akka nu daaciisee kolmuun beektu garuu ijoollee gastiin warra si arrabsu irra naqin gastii warra si arrabsu naqe jedhu gastii irra naqee mana uwwisee fiigee calee kuteeraan kaawuntii biraatiin dhufeen taa'ee lashshee eegee tirate ol gaafadhe jechuudha. Saxxee ciisee ilaalaa. Wallaahi ajandaa qabdanii miti kennu moo dhiisu natti himaa ajandaa kennu miti bor hadhuma amma kennu ajandaa itti ijoolleen iyyitu moo haafu kennu itti nan kennaa. La hawla wala quwwata illa billah. Wayne. المهم كني نو سين دبر يكرو كتوكي را ديمون كو سين دبر المهم ولا ما قالت سين جالت ربي بجت سين جالت ورا واتو كو تجرا ونجرو مالي بيتو الميلا ما تو ربي رادي فمر وادا متي يرو يا ربي غوفتاكو لا وما دا ربي تشون وما كينيا فيتو بنتي بروتستانتي فيتو كريستيانتي فيتو اسلامتي يا واقعيو بلسي رايو جت اوكي مو يا ربي بلسي ديف منا غدي
yookiin immoo yaa Yesuus kiyya balleesse dhiifama naa godhe yeroo jettu uumaa kee itti amantu dhiifama gaafata harta miti. Waan uumaa fakkaatu bishaan irraa nama si godhe si uumee qax godhe lafa si kaa'e. Uumaan kee si uumee gastiira nama hin galchin eenyuun hin baay'at godhaa jiru. Uumaa kee rabbiin kadhataa ati ilma namaa taate waa uumuu kan hin dandeenye bishaan kana uumuu kan hin dandeenye keessanii ofii keetii uumaa kee dhiifama gaafata ilma namaatti dhiifama gochuu dhiiftee dhiifamni ati argattu hin jiru. Yikir biyyaachuu Amen jedhame abbi keessatti dhiifama sidii godhee jira jechuudha tolma galatti maaliif rabbirraa dhiifama danuu barbaadan tanuu badii danuu rabbitti balleessee jira. Yaa rabbi akkatti dhiifama naa gootu jedhee ilma namaatti dhiifama godhee rabooftaa kun warra naa arrabsaa jire warra akkan du'u barbaade warra akkan du'u jedhee sagalee natti ta'aa ture warra akkan du'u jedhee bakka du'e rafaa jedhee labsi hunda dhiifama godhee maaliif sirran dhiifama barbaada gooftaa kooti immoo dhiifama naa godhe. Dhiifama sidii godhee garuu pilaatfoormiin akka argasiin jiru jireenyi argasii jiraatamu sun keessatti jiraannu rabbiran dhiifama barbaada waan ta'eef dhiifama sidii godhe sin jaalladhe yookiin immoo maaliif hin taane wallaahi sin jaalladhe miti rabbii na uume irra dhiifama gatiin barbaadu jennaan dirqama waan dhiifama sidii godhe malee dhiifama godhi dhiifama sii godha jedhe rabbi malee dhiifama tun godhee rabbiif dhiifama rabbi namaan godhu walumaa galatti gaaffii yoo qabaatani karaa barbaadan na gaafachuu dandeessu. Asumatti hanga baasa bakka dhiyeessuu barbaanne maqaa namaa yoo waamaa dhage namoota na jaallatanii fi namoota na jibban walitti buusuu ta'a gatee fi maqaa namaa si waamu dhimma saarraatti ni darba. Saarraa dhimma saaraa kana bareechaa dhaggeeffadha. Saarraa Renova. Waati muhin. Kulbatiin nan. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya akkam jirtu. Dhiifama guddaa. Saarraa achi taa'eeti. Istan qaba. Saarraanii kun obboleettiin keessan la wallah yaa walad obboleettiin keessan saarraanii kunooti saarraan eenyunni nama tokko saarraan eenyunni hin beeknu jechuu keessantu mala saarraanii obboleettii keessan kan haati isii onnee dhukkuba onneetiin jalaa qabamtee akka carraa ta'ee biyya keessa ijoolleen durbaa tokko suusuu akkuma isin beektan ijoolleen jimmaa hin beektu namoonni hedduun waa'ee haadha isiitii cinqamaa turtanii akka carraa ta'e naazansiifte gadi baatee Oromoo rabbii jedhaati haadha koo kana naa baraaraa jettee bu'aa turte waan nama mudate kunis nu mudate jedhee gatii yaadeefi akkuma isin beektan waadaa isin seeneen tunam tokko nan kadhatin tunam tokko irratti himin tunam tokko dhufee keessan adaraa bira dhaabadhuun jedhini mucaan kun garaana nyaatte Oromoo rabbii jedhaati haadha koo naa baraaraa jettee yeroo si olii gadi boboossu itti dhaga'ame waa isii ofitti fudhee ofii kooti gara Finfinneetti fuudhee la
gara Finfinnee fuudheen deemee yaalchisaa ijoollee abshiraa. Maa inni hin jira qoy. Geessanii gara Finfinnee fuudhee deemetanii haadhasii yaalchisee fi waan hin godhe godha malee akkasiin dhiiseen deemuu nama rabbirra fayyaa barbaadaa jiru. Nama rabbirra fayyaa barbaadaa jiru ta'a ammoo mucaa haadha koo kana naa baraaraa rabbii jedhaatii Oromoo jedhaa jirtu kana dhiiseen deemuu jedheetanii haadha sii deemee fuudhee dhaggeeffadhaa. Haadha sii deemee fudhadhee gara Finfinnee hospitaala Itiyoo Xabiib jedhamu galche. Deemi. Hospitaala Itiyoo Xabiib jedhamu galchee sana booda wanti ta'e tutaa jiru cufi gochisaal. Baricha cufi. Keessaan keessa buusi. Wanni taate tutaa jiru Itiyoo Xabiibitti tu yaalchisuu isinis galatoma warra bira dhaabattanii fi akkaawuntii koo 90,000 moo 50,000 maal meeqa amma naan galleeyyuu. Akkaawuntii wayii kan sii gasii banuu didee jennaan akkaawuntii wayii kenneefi. Dhaggeeffadha. Akkaawuntii wayii kenneefi akkaawuntii koo sanaan tu gadi baatee iyyattu kajarraa haati anis gara torbee tokko caala dabarsuu hin dandeenya inni dhukkubaa jira. Sa'aatiin koo geenyaan isis gara biyyaatti akkasiin galtu goonee ijoollettis kennee 50 millee ni jiru namoonni hedduun ni jiru. Amaanaa kenneetanii isin laayivii seentuu adaraa rabbii abul faayid nama danuu jira. Amaanaa dheeroo isin laayivii galte baragalaa akkan itti fayyee dhufuun beekamu haadha si yaalchisaa fi jedheen deemuudhaan roon ka'u wallaahi haati harma sii gadi baafteetu kan isiin biyya lafaatti asitti kennee rabbiin biratti mucaa koo sirraa fudhaa. Namnan amanee ilmoo koo itti kennadhee du'u hin jiru jedhan afaan isaaniitiin. Yoon jiraadhe akka hin jiraadhe yoon hin jiraannes akka hin jiraanne yoon jiraadhes yoo deebitee na argite sanaan jedhanaati. Yoo deebitee na argites yoo deebitee na argines rabbiin fuulduratti mucaa koo sirraa fudha jedhaniitu harma isaanii ol qabanii harka koo qabanii amaanaa naan jedhan. Nan deemee sana booda tuyyaala jiru dadhabbii isaanii dhaga'ee mucaan akkasiin gara biyyaatti galtu nan godhe. Sana booda wanni uumame siidhaa Finfinnee ga'ee haatis akka carraatee gara gandaa kiraa deemanii mucaan immoo mucaa holollee irratti haasa'amu miti mucaa sabii waan mucuu wayiiti wallaahi tulaaltanii qaama yoo argitan malee isaarraan tarii yeroo viidiyoo hojjetu sana keessa galteedhuma hojjetaa turte moo jedhaa ture namni yeroo kana irratti argamu eessa mucaan kun jedhu maaliif yeroo sana nama guddaa fakkaatti isinii galee yeroo viidiyoo hojjettee haadha koo naa baraaraa jettu sana nama guddaa fakkaatti. Namoonni tokko holela isaartu dubbachuun barbaadu ture. Uummanni Oromoo garuu dhaga'uu qaba. Mucaan kun amaanaan ana qofatu hin ta'in namoonni na jaallattan guutuun namoonni na jaallattan guutuun amaanaan haati siinaan jedhan isin irra sin jira shi. Dhageessanii? Namoonni na jaallattan guutuun keessan amaanaan saarraa mubaarak musammaarra qofatu hin taane anis dabarsee amaanaa isinitti kennera. Akka carraatee biyya Saawudiidhaa yeroo dhuftu madaamittiin kadhatamtee boo'amee kadhatamtee gara biyyaatti galtee turte. Dhageessanii madaamittii boonyee namoonni hedduun ana miti keessa jiru. Namoonni hedduun saarraanis intalli suusuunis ustaazinis namni danuun kadhatanii fi qaaletti adaraa dhattee haadha argitu haati dadhabdeetti jedhamee dhuftee mucaa yeroo dhuftee kaatu ani hin deebi'uu jettee haatisi jalaa akiramte jennaan. Maaliif hin deebine jedheen namoota tokkoon bilbilaa wal agarsiisan ture. Ani hin deebi'uu jettee boosse. Maaliif hin jedheeni. An sababii foozee koo hambifachuun iyyii mana sana nyaata malee taa'aa ture. Hojiin hin jiru jette. Garuu immoo wanni haadha koo naa caalu hin jiru. Beeladee bodhee haadha koo hambifachuudha kaayyoon koo gatiiteef sababii foozee jechuun haadha isiiti rabbi rahmataa godhuuf. Foozee koo hambifachuu banni mana sana nyaata malee taa'aa ture malee natti tolee naani miti. Amma morga foozeen koo nagattee deemte. Dhiisi. Dhageessanii erga haati koo gandaa kiraa deemte hin deebi'uu jette. Mucaan kun daa'ima. Yoo qaallittiin ilaala geeffadhaa nama danutu edas waan ta'e gatiin dhageeffani. Yoo qaallittiin Saawudii jirtu yoo mucaan kun hin deebine birrii siinuu kennaa jette kennuudhaaf qophiidha. Anis ijoollee isinis irraan kafaltanuu mucaa kana. Birriin xalabaa ittiin dallaala kafalee suudiitti fudhadhe naa kafalaa isin jette.
irraan kafaltanu deebisuu dit gagan adeebitu mucaa akkana jedhaa jirtu haadha kootii jechanii mana sana taa'e malee deebi'uun barbaadu.